Fayyaan bu'uura waan hundaati. Fayyaa malee deemuun, hojjechuun akkasumas jiraachuun hin danda'amu. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun qophii fayyaa torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Qophii keenya kanaan dhukkuboota adda addaa torbaniin kaasuun maalummaa dhukkubichaa, sababa inni ittiin mudachuu danda'u, mallattoolee isaa akkasumas mallattiin ofirraa ittisnu kaasuun kan waliin ilaallu ta'a. Qophii keenya har'aanis waa'ee dhukkuba lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiru, waa'ee dhukkuba onnee kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Onneen qaama yookiin orgaanii dhiiga hidda dhiigaa keessaa qaamota keenya garaagaraatiif raabsuuf tajaajiludha. Dhiigni ammoo oksijiinii fi wantoota biroo kan dalaga qaama keenyaatiif barbaachisoo ta'an of keessatti qabatee deema. Wantoota qaama keenyaaf hin barbaachifnes qaamota irraa fuudhee deebi'a. Onneen dalagaa ishee kana hojjechuuf cinaa lamattii fi kutaa afuritti qoodamti. Cinaan mirgaa dhiiga deebi'uu fudhachuu fi sombaaf dabarsuu irratti dalaga. Cinaan bitaa immoo dhiiga sombi oksijiinitti goote fudhatee qaamota keenya hundaaf raabsa. Kutaan arfan jenne immoo lama cinaa mirgaatiin, lama immoo cinaa bitaatiin argamu. Isaan cinaa gara tokkoon argaman waan xiqqoo akka arrabaa jirtu kan cufamtuu fi banamtu kan valve jedhamtuun adda bahu. Akkuma qaamota keenya kan biroo dalagaa ishee dalaguuf onneenis dhiiga karaa hidda dhiiga onneetiin yookiin coronary artery jedhamuun dhiiga maashaa onneetiif raabsiti. Kanaaf dadhabuun onnee rakkinoota yookiin dhukkuboota akkasumas uumamaan sirrii ta'uu dhabu qaamota onnee kanneen armaan olitti eeraman yookiin maashaa onnee, valvii yookiin valvii onnee, hidda dhiiga onnee yookiin coronary artery fi kan kana fakkaatan keessaa tokko irra taa'uu danda'a. Dhukkubni kun mallattoolee garaagaraas qaba. Mallattooleen kunniin turtii yeroo dheeraa keessatti jabaataa dhufu yookiin haala dhibee irratti hundaa'uun yeroo gabaabduu keessatti mul'achuu danda'u. Isaanis hafuurri nama hanqachuu, halkan erga rafanii booda qilleensi nama hanqate yookiin ukkaamsee hirribaa ka'uu fi qilleensa argachuuf gara foddaa deemuu yookiin foddaa banachuu, nama dadhabsiisuu, lukni keenya dhiita'uu, dhahannaan onnee keenyaa ol ka'uu fi tartiibaan dhahachuu dhaabuu, yoo dalagnu yookiin hojii irratti dafnee dadhabuu, qufa'uu, keessattuu galgalaa jechuudha. Yeroo tokko akkeen qufaa wajjin bahu dhiiga makachuu danda'a. Garaan dhiita'uu, dhangala'oon qaamota keenya irratti waan kuufamaniif ulfaatinni dabaluu, fedhiin nyaataa gadi bu'uu, dhahannaan onnee yookiin yeroo onneen dhahatu namatti beeksisuu, dhukkubbiin naannoo onnee fi qoma gara bitaa fi ceekuu bitaatti namatti dhaga'amuu fi kan kana fakkaatanidha. Wanti hubachuu fi dagachuu hin qabne garuu mallattoowwan armaan olii kana keessaa kanneen tokko sababa dhukkuba biraan illee dhufuu danda'u. Mallattoowwan armaan olii kun kan mul'atan erga onneen baay'ee miidhamteetidha. Kanaaf mallattoolee armaan olii kana yoo ofirratti argitan, keessumaa mallattoo tokkoo ol yoo argitan mana yaalaa deemuun of qorachiisuun yaala gahaa argachuun dirqama ta'a. Mallattooleen kun hundi yeroo tokkotti mul'achuu dhabuu danda'u. Garuu namni mallattooleen kunniin irratti mul'ate hundi dadhabina onnee qabaa jechuu miti. Dhukkubni kun sababa garaagaraan mudachuu danda'a. Dhukkuba dhiphachuu hidda dhiiga onnee yookiin coronary artery disease. Inni kun yeroo dheeraa keessatti coomni yookiin kolesterooliin hidda dhiigaa keessatti kuufamaa deemu dhiphachaa deemuun hidda dhiigaa onnee yeroo fidurraayi. Kuufama kolesteroolii sanarraas fottoquun hiddi dhiigaa kun tasa cufamuu danda'a. Yeroo kana dhukkubbiin hamaan lubbuu namaa tasa du'aaf saaxiluu danda'u nama mudachuu danda'a. Dhiigni titees hidda kaaniin cufuudhaan dhukkubbii hamaa san yookiin dhukkuba onnee akka tasaa yookiin heart attack namatti fiduu danda'a. Inni kan biraan immoo dhiibbaa dhiigaa yookiin hypertension isa jedhamudha. Yoo dhiibbaa dhiigaa qabaanne onneen keenya dhiibbaa hiddoota dhiigaa keessa jiran irra aantee dhiiga qaamota keenyaaf raabsuuf dalagaa guddaa hojjechuutu irraa eegama. Turtii yeroo booda maashaan onnee yabbachuu fi dhaawataan kutaan onnee cina bitaa jiru akka bal'atu gochuudhaan onneen keenya dalagaa ishee akka dhaabdu godha. Dhiibbaa dhiigaa keenyaa to'achuun yookiin yaala isaa hordofuun carraa kana haalaan xiqqeessa. Inni kan biraan rakkina valvii onneeti. Valviin onnee cufamaa fi banamaan kallattii sirrii yookiin barbaachisaa ta'een dhiigni onnee keenya keessaa akka deemuu fi qaamota biraatiif akka tamsa'u tajaajilti. Rakkinni yookiin dhukkubni valvii kana miidhaan onnee dalagaa ishee haalaan akka hin dalagne godhu. Kunis dhaawataan dadhabina onnee fiduu danda'a. Inni kan biraan rakkina yookiin dhukkuboota maashaa onneeti. Maashaan onnee infekshinii garaagaraatiin
alkoolii baay'isanii dhuguunii fi dawaa garaagaraa fudhachuudhaan miidhamuu danda'a. Uumamni maashaan kun namoota tokko irratti qabu rakkinoota kanaaf yoo saaxilaman salphaan akka miidhaman gochuus ni danda'a. Inni kan biraan uumamni sirriin ta'uu dhabuu qaamota onnee yookiin congenital heart disease jedhamudha. Uumamni qaamota onnee yookiin valvii, hidda dhiigaa fi kan kana fakkaatan uumamni isaanii sirrii ta'uu dhabuun onneen dalagaa ishee haalaan akka hin dalagnee fi akka dadhabu gochuu danda'a. Inni kan biraan immoo dhukkuboota biroo kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba baay'achuu hormoonii xannacha taayiroidiitiin oomishaman, dhiigni ititee hidda dhiiga onneerraa gara sombaa deemu cufamuunii fi hanqina dhiiga baay'ee gadi bu'aa ta'een dadhabuun onnee mudachuu danda'a. Dhukkuba kana ittisuuf maal gochuu qabna? Mallattoolee armaan olitti eeraman keessaa hedduu isaanii yoo ofirratti argine mana yaalaa deemnee qorannoolee barbaachisoo kan dooktarri keenya nuuf ajaju hojiirra oolchuu qabna. Akkuma waliigalaatti fayyummaa onnee keenyaaf wantoonni barbaachisan yookiin wantoonni gochuu qabnu inni jalqabaa tamboo yookiin sigaaraa aarsuu dhaabuu, sochii qaamaa yookiin deemsa ariifannaa, daakaa, daansii, fiigichaa fi kan kana fakkaatan guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 fi achii oliif yoo xiqqaate torbanitti guyyoota 5 hojjechuu. Yoo dhukkubbiin hamaa ta'e naannoo qomaa fi ceekuu bitaatti nutti dhagahamaa jiraate kana addaan kutuun barbaachisaadha. Ulfaatina qaama hojjaa yookiin dheerina keenyaan waliin madaalle yoo qabaanne ta'e ulfaatina sana hir'isuu, nyaata sirrii ta'e filachuu jechuun fuduraaf kuduraa nyaachuu, soogidda xiqqeessanii fayyadamuu, nyaata akka foon diimaa, cooma, killee fi dhadhaa daran xiqqeessuu, dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiif dhukkuba sukkaaraa yoo qabaanne haalaan to'achuun barbaachisaadha. Yaala isaanis haalaan hordofuun barbaachisaadha. Maarreegaa qophii keenya guyyaa har'aatiin waa'ee dhukkuba onnee akkamitti akka ofirraa ittisnuu fi akkamitti akka nu mudachuu danda'u waliin ilaalleerra. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Hanga torbanitti horaa bulaa.